Hinciti guddoo masaraa mootummaatii miliqxee baatee nu harka geesse jirtim ajajaa Abiyyii fi Fiqaaduu Tasammaatiin wal harkaa fuudhaa namoota 250 walgahii teessisanii ajaja isaan irratti dabarsan nu harka ga'ee waan jiruuf bal'inaan qindeessinee jirra. Gurra isin buufna. Guyyaa guyyaan oduu fi odeessaalee Oromiyaa keessatti ta'u hundaa'uu dhaga'uu barbaannan filannoo keessan chaanaala Oksajii Miidiyaa godhatu hin dagatinaa. Sabiskiraayib godhaa chaanaala Oksajii Miidiyaa. Viidiyoo laayik godhuun namoota hedduu bira akka ga'uuf sheer godhuu hin dagatinaa. Amma bal'ina isaa isin dhageessifna. Oduu keenya jalqabaatiin ministeerri muummee Abiyyi Ahmad walgahii koree giddu galeessaa namoota 225 irratti argaman irratti nama miseensummaa ABO yookaan WBO shakkitan ajjeesaa jedhanii ajaja dabarsuun isaanii dhagahame jira. Oduu kana kan nu dhaqqabee tika mootummaa keessaa akkasumallee maqaan isaa nageenya isaatiif akka dhawamu kan hin barbaanne fi namoota walgahii san irratti argaman keessaa namni tokko eeroo kana nuun gahee jira. Nulleen eeruu isarraa arganne bal'inaan isin biraan ga'uuf qabannee dhufne jira. Kanumaan wal qabatee hoogganaa waajjira bilisiginnaa damee Oromiyaa kan turan obbo Fiqaaduu Tasammaa ergama gubbaa fudhatanii dhufuun maatii miseensa WBO akka hidhamanii dararaman ajaja dabarsuun isaanii beekame jira. Hooggansi damee tikaa odeeffannoo hiccitii keessoo kana nuuf kenne Oromiyaan bakkoota garagaratti kaambiin ilmaan namaa bifa suukanneessan itti dararamaa jiraachuu ibsee jira. Qondaalli tika odeeffannoowwan kanneen kun ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad tibbana namni hidhamee dararama tokkolleen hin jiru jechuun hedduu nama gaddisiisa jechuunis dubbatee jira. Dararaan bara bulchiinsa isaanii ilmaan namootaa irra gahee garmalee hamaa akka tahes qondaalli kun dubbata. Ajjechaa hidhaa fi dararaan ilmaan namaa irratti raawwatamu aadaa tahee dhufuu isaa dubbata. Kun immoo qajeelfamni gubbaadhaa akka kennamu qondaalli kun dubbatee jira. Waltajjii koree giddu galeessaa paartii bilisiginnaa kan namoota 225 irratti hirmaatan irratti ergaan ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmad dabarsee rifaasisaa ta'uu waan gurraan dhagahuun namatti hin tolle ta'uu himaa jira. Tibba sana namoonni qabatamaan WBO deeggaruun bifa suukanneessan wayita ajjeefaman viidiyoon mul'isuun marsaa hawaasaa irra naannaa akka ture yaadachiisanii jiru. Wayita ajjeechan viidiyoon waraabdanii hin gadhiisne dhoksaadhumaan dhabamsiisaa jiraachuu wayita ministeerri muummee dubbatan dhagahamuutu dhagahame jira. Namoota WBO waliin hidhata qaban akka ajjeefaman ifatti qajeelfama kennanii jedhanii jiru. Eegasii immoo hoogganaan waajjira bilisiginnaa damee Oromiyaa kan turan obbo Fiqaaduu Tasammaa ergama gubbaa fudhatanii dhufuun maatii miseensa WBOs akka hidhanii dararaman ajaja dabarsuun isaanii dhagahame jira. Sana hordofee namoonni ministeerotaa fi deeggartoota WBO jedhamanii shakkaman akkasumallee miseensota maatii miseensota WBO heddumminaan hidhanii dararaa hamaa akka irra geessisaa jiran beekame jira. Kan otoo reebamu lubbuun darbeem warri qaamni hir'atee warri fayyaa isaanii dararaawwan garagaraatiin dhabaa hedduu jedhu qondaalli tika mootummaa kunem halkan baasanii bifa suukanneessan reebuu bakka hammaatetti hidhuu nyaataa fi bishaan dhugaatii dhoowwachuu yaala fayyaa dhoorkuu dabalateem badii guddaatu hidhamtoota siyaasaa irratti raawwatamaa jira jechuunis qondaalli kun dubbatee jira. Maqaa namoota hedduu haala kanaan dararamis qondaalli kun nuuf himan nutis nageenya namoota kanaaf jecham otoo hin eerin bira darbuu keenyam isin beeksisuu barbaannam. Kanumaan wal qabatee hooggansi damee tikaa odeeffannoo hiccitii keessoo kana nuuf kennan Oromiyaa bakkoota garagaratti kaambiin ilmaan namaa bifa suukanneessanitti dararamaa jiran baay'ee tahuu dubbatee jira. Isaan keessaa kanneen armaan gadii kan inni maqaa nuuf eeredha. Godinaalee hundatti namni dararamaa kan jira jechuun qondaalli tikaa kun buufataalee Galaan, Sulultaa, Burraayyuum, Naqamtee fi kanneen birootti wanti ilmaan namaa shakkiin qabamanii irratti ta'aa jiru kan namni afaaniin hin dubbanne ijaan laaluu hin dandeenye gurraan dhagahuus namatti hin tolle jechuun qondaalli kun yeroo nuuf kennee jira. Kanneen hanga ammaa maqaa isiniif eerre kana keessaa kan akka Galaanitti dararaa fi reebichitti jabaate hin jiru jechuun dubbatee jira. Bakka dararaan Galaan jirutti gochi ilmaan namaa irratti raawwatamaa jiru maakalaawii duraanitti ol jedhee jira qondaalli
maali tika mootummaa kunim. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota Oxygen Media waan keessoo mootummaatiif akkasumallee hincitii keessoo mootummaatiin miltee nu geessem kallattiin kan isin biraan geenyu taham akkasumallee namoonni keessoo mootummaatii hincitii nuun gahaa jirtan baay'ee galatooma maqaa ummata Oromootiif maqaa waraana bilisummaa Oromootiin isin galateeffachuu barbaanna isiniin jennam. Akkasumallee oduuf odeessaalee keenya Oromoof Oromiyaa keessatti waan raawwatu kamiyyuu akka kallattiin isin biraan geenyu fuula chaanaala Oxygen Media subscribe godhuun miseensa maatii keenyaa ta'uu hin dagatinam. Akkasumallee viidiyoon akka namoota hedduu bira ga'uuf like share gochuu hin dagatina. Yaada keessan komentii jalatti nuuf qoodam. Rakkoo naannoo keessan jiruyyuu kamiyyuu gama komantiitii fi gama keessootiin telegiraamaa Oxygen Media jedhuun nuuf qooduu hin dagatina. Akkasumallee gama peejii Facebook Oxygen Media Networkiitiin namoonni nu hordofaa jirtan follow gochuun hincitii achiin nuuf qooduu ni dandeessan isiniin jechuu barbaannam. Kanarraaf qopheeffannee asumarratti goolabamam sagantaa itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa tahaa.